Ashamaar kafuune kabajamtoota fi hordoftoota chaayinaal ayyaantoo sallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Guyyaa har'aa obboleessa abbaa kootii abbaa kan ta'e biran jira. Qayeessaa dhaqee to'ii dhugaa dubbachuuf hedduun gammade. Umurii Waaqayyo nuu dheeresse. Guyyaa har'aa kanaan akka abbaa ta'e bakka abbaatitti bakka hundattuu kan waamamu isaadha. Bakka abbaa keenyaa yeroo cidhaa akka aadaa naannoo keenyatti kan uffatu isaadha, kan dubbii dubbatu isa. Kanaafuyyuu kan heerumsiisee kan itti fuudhee akka abbaa ta'ee haga har'aa nu faana ture isaadha. Waaqayyo umurii nuu dheeresse. Guyyaa har'aatiin wanni jedhee egaa kaa'isa yeroo hunda garaan hin bada yoo waa'ee maatii kaasanii. Garuu hordoftoota kootina wal barsiisuudha. Eessuma jenna nuyi ka bakka adda addaatitti maqaa adda addaa jiraachuu danda'a. Nuyi garuu eessuma innee yaamna. Eessuma koo biran jiraachuudha guyyaa har'aa bashannanaa kan ta'e baay'ee kan jaaladhu baay'ee kan kabaju egaa umurii nuu dheeradhus hin jedhame abbaabu hordoftoota kootin nagaa jedhii nagaa gaafadhu. Hundi keessanuu nagaa jirtanii nagaa baga rabbi immoo ayyaan dhugaatiin dhugee har'aan dhugee jechaadha. Ishiinis maatii ofii iddee ijoollee hunduu ijoolleen abarraa guddataa meeshaa ijoollee ishii fidhattee dhuftee kan rabbi wal agarsiise waaqa galanni haa ga'u jedha. Waaqa galanni haa ga'u jedha. Hundaafuu immoo rabbi biddeena haa baasu. Kana jirullee kan ala jirullee rabbi nagaan nu haa galchu. Kanuma jedhaa ulfaadhaa galatoomaa hin jedha. Karaalee na jalaan badini siin jedha egaa ka xiqqoo miira adda addaa wanni jedha dhugaa dubbachuu baay'ee haasofsiisuu hin jaaladhu isa. Kanaafuyyuu kabajamtoota hordoftoota koo xiqqooman si faana tura. Sababbiin isaa haga har'aa duras jechuudha umurii kana keessa ta'e garaan isa bada baay'ee garaan danda'u jechuudha. Gizee tokko tokko garaa badiisa kana ani isatti ba'uun oolu jedhee takku dadhaa jechuudha. Xiqqishuma hoo jedhe waa'ee faamilii hoggaa ka'e garaatuyyuu isa bada. Jechuun kan ni beektan namoonni adda addaa jechuudha waa'ee maatii kootii irra deebi'ee dubbachuu hin danda'u. Isuma rabbiin umurii nu haa dheeressu. Isiniin jechuun jaaladhaa kanaafin isaa wal isin barsiisuu dhufee naman baay'ee jaaladhu bakka abbaa kootii ija abbaa keenyaa namicha osoo hin ta'in hundi isaaniitu kan laalanidha jechuudha. Ija abbaa keenyatiin laallaa ija keenyadha. Rabbi umurii si haa dheeressu nuuf jiraadhu. Ammallee lafarra turii firee keenya rabbi si argisiisu kan jaallatti siin jechuun jaaladha. Anillee naa jiraadha. Ulfaadhaa naa jiraadha guddadhaa. Kanuma irraa nu jireenya kiyyaan dhuftee hin argitan. Galanni rabbiin haa ga'u. Kan du'e namsee nu haa maaru. Kan jiru immoo akkanumatti fiixan waa dheeressu bakka tokko rabbiin waa jiraachisu. Amiin amiin jedhee fudhateera. Egaa ka sirna gadaa keessatti illee qooda qabaa odoo eebbisee waa baay'ee qabaa kanaafuu asumatti annaaba. Bakka jirtanitti nagaan jaalladhu waaqayyo yaa baay'atu jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoowwan baay'een qabaa. Viidiyoo biyya keessatti waraabee video kana like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha barnoota wanta ta'uu qabu. Egaa asii keessa olii gad deddeemee qabadheen dhufeera. Ammaa fi abbaa keenya wajjiniin kanan turtii godheef guddaa tokko galatoomis hin jedha. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Bye bye. Waa'ee nagaan oole nagaan nu haa bulchu. Birraa gura nu haa bulchu. Wallaala nu haa maaru. Beeka nu haa qajeelu. Kan du'e namsee nu haa maaru. Kan jiru akkamatti rabbi fayyaa nu haa kennu. Daa'ima akaakayyuu fi abaabayyuu arganallee akkanumatti immoo rabbi fiixa nu haa baasu. Isinifillee biddeena haa baasu. Fayyaa nagaa isinii haa kennu. Galatooma hin jedha. Amiin amiin. Jaarsatillee kana fakkaattin isiniin jedha magariisa amma yeroon kun arfaasaa deebi'eedha. Akkuma isaa jijjiitudha iddoon tuni keessa waan ishii fakkaattus mana iddoo isaallee isin argisiisa jedhee tananii kaameeraa ofirraa garagalchee egaa akkana jira isiniin jedha kunooti iddoon isaa keessallee kunoo akkana fakkaatti egaa kunooti walumaa galatti yeroo kana viidiyoo bakki itti dhaabbadhee waraabee kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoo biraatti walitti deemtu turtii gaarii naa godha garuu har'a miira addaatiin natti dhaga'amee baay'ee tokko ergan biyya alaatii galee egaa kan beektu biyya hin deemne baay'ee tureetan biyya dhufe garuu haala kanaan isa argachuu kootitti hedduu natti gammadee miira addaa ta'e gammachuu addaa ta'e tokko natti dhaga'ame kanaafanii isiniin jechuu jaaladha. Egaa kana nagaa naa ta'a.